wal jaalannus du'aanan obbiraa dhabe. Ani maqaan koo Caaltuun jedhama. Kan itti dhaladhee guddadhee Oromiyaa keessatti yoo ta'u yeroo ammaa biyya Arabaa keessan jira. Ani ijoollummaa kootii kaasee maatii koo birattan guddadhe. Maatii kootiif ergamaa kutaa 1 kaasee hanga kutaa 8tti barumsa koo haala nan baradhe. Yeroon kutaa 8 barachaa jirutti dargaggeessi tokko gaafii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis tolee jedheen gaafii jaalala isaatiif deebii nan laadhe. Osuma akkasitti jirru hiriyyaan koo kuni hojiidhaaf gara biyya biraatti ni imale. Ani garuu barumsa koo itti fufeen barachaa ture. Yeroon kutaa 10 ga'uttis qabxii waan na jalaa haftee fi anis deemeen hojjadhee maatii koos ofii koos jijjiira jedheen gara biyya Beerutitti imala koo nan taasise. Biyya Beerut akkuman ga'een manan keessa hojjedhu keessatti haalli jiru baay'ee walxaxaadha. Jaalallee kootiin garuu karaa bilbilaa wal argannee walii bilbilaa wal jajjabeessaa turre. Manan keessa hojjedhu keessatti madaamiin koo yeroo hundumaa na reebdee natti dheekkamaa na qaxaaqataa turte. Nyaatarree hin argadhu waan ta'eef baay'ee na dhukkube. Kanarraan kan ka'e dhukkubni koo daraan natti cimnaan gara hospitaalaa na fuudhatani. Hospitaala keessas ji'oota 2 ergan tureen booda garuma mana isheetti na deebisani. Jireenyi bu'aa bayii qabdi waan ta'eef rakkoo jiru hundumaa obsaan dandamadhee kaayyoon manaa bayeef hojjadheen gala jedheen waan hundumaa irra darbee akka harreetitti baachaa ture. Jaalallee koo kanaan yeroodhaa gara yerootti walii bilbilee wal jajjabeessaa turre. Maallaqa mana madaamiitii hojjedhus gara maatii koo ittan ergachaa ture. Haa ta'utii malee mana madaamii keessatti haalonni jiran hundumtuu humna kooti ol yeroo ta'etti of ajjeesuudhaaf irree lubbuu koo irratti tarkaaffii fudhachaan ture. Waaqayyo garuu lubbuu koo dabarsee harka kootitti hin laanne. Jireenya haadha ormaatis jireenya biyya ormaatis hunduma ishii danda'ee Beerut keessaa waggaa 4 ergan tureen booda gara maatiitti deebi'uu nan murteesse. Akkuma murteesses waan na barbaachisuu fi waan maatii koo barbaachisu waa tokko ergan bitadheen booda gara biyyaattan deebi'e. Waaqayyoos na gargaaree maatii koo biratti nagaan nan deebi'e. Maatiin kootis na arganii anis isaan argee baay'een gammade. Jaalallee koo kanaanis walii bilbilee inni kanaan booda waraqata ergeetan kabajaasi fuudhanaan jedhee na mariisise. Anis baay'een isa jaaladha innis baay'ee na jaalata waan ta'eef tolee jedheen eeyyamamtuu ta'eefi. Yeroo kanatti jaalalleen koo waraqaa kara maatiitti ni ergate. Maatiin koo garuu inni kuni maallaqa keetiif si barbaada malee si jaalatee miti inni hiyyeessaa humaan qabu jedhanii didani. Haa ta'utii malee jaalallee koo kana baay'ee onnan jaaladhuu fi jaalala gidduutti hiyyeessaaf sooressa kan jedhamu hin jiru ani baay'een jaaladha jireetatti hime. Maatiin koo garuu tolee jettee isatti heerumte taanan ati intala keenyaa miti sin barbaannu birrii nu bira jirus sitti hin kenninu naan jedhanii na didani. Ani garuu maatii koorraa jaalallee koo caalchifadheen eeyyama maatii koo malee jaalallee koo wajjin galee jireenya keenya itti fufne. Jaalalleen koo baay'ee na jaalata. Anis baay'een isa jaaladha. Haa ta'utii malee haalli jireenyaa baay'ee nutti ulfaate. Ani biyya Beerut keessatti hojjechaa kan ture. Maatiin koo harkatti qabatanii waan na dhowwataniif wanna ittiin jiraadhu nabe. Yeroo kanatti amma waan nyaataa dhabnee agabuu bullutti ni geenye. Iyyummaan baay'ee yoo nu darareeyyuu jaalalli keenya baay'ee nama gammachiisa. Kanarraan kan ka'e yaada maatii keenyaa ilaallee gargar hin baane. Nuti jireenya keenya itti fufnee yeroon booda qaala'insi jireenyaa waan nutti ulfaatee fi jaalallee kootiin biyya Arabaatti deebi'een hojjadhee dhufaa jedheen itti hime. Innis tolee jedhee maallaqa liqeeffatee haala jiru hundumaa naa mijeessee gara biyya Arabaatti na deebise. Anis iddoon amma jiru kana ergan dhufeen booda haalli akka duratti ta'us yoo baate amma tokko humaan jedhu galanni waaqayyoof haa ta'u. Haa ta'utii malee jaalallee kootii yeroodhaa gara yerootti bilbilee fi wal jajjabeessaa turre. Oduman akkasitti jiruu dhufee ji'a tokkoon booda jaalalleen koo toorarraa ni bade. Jaalalleen koo ana malee fira biraa hin qabu. Anis sababbii isaatti maatii koo dhabee waan nan jiruu fi isa malee waa tokko hin qabu. Yeroo inni toorarraa badetti baay'ee rifadhe. Yeroodhaa gara yerootti bilbila isaa yoo yaalus bilbilli isaa hin hojjetu. Erga turtii xiqqoo tureen booda ollaatti bilbilee yommuun gaafadhu mee inni hin du'ee jedhanii natti himani. Yeroo kanatti baay'ee weerraree baay'ee rifadhe.
Madaamii kootiin maaloo na deebisii jennaan ergan dhufee reefuu ji'a tokko waan ta'eef haalli biyyatti deebi'uutis baay'ee danqaanatti ta'e. Erga yeroo saniiti du'ee naman taane jiraadhee naman taane akkasumattan gubbaarratti gubachaa amma raramaa jiraachaa jira. Ani jaalallee koo, fira koo, abbaa koo, haadha koo godhadheen itti cite. Inni garuu na dhiisee bakka dhugaa deemeera. Ani ergan isa dhabee kunoo waggaa tokko guuteen jira. Erga waggaa tokkooti jireenyi koo takkaa nagaa argatee hin beeku. Ganamaa fi galgalli boo'ichaa fi yaaddoon natti ta'e. Maaloo yaa obboloota koo odoo isin taatetii maal gootu? Mee yaada keessan naaf qoodaa, yaada keessa irraa waan tokko hubachuu nan danda'a. Warri immoo dhugumatti isinitti dhaga'ame na gorsuudhaan yaada jajjabeessaa akka naaf hirtan isinan gaafadhaa. Isiniin jetteerti obboleettiin keenya. Dhuga ba'umsa obboleettii keenyaa kanarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabna. Waaqayyo guddaa godhee isinaa eebbisu. Egaa obboleettiin keenya kun jaalallee ishiitiif jecha maatii ishiitirraa gargar baate. Maatii ishii immoo jaalallee ishii immoo sababii beekamuuf hin beekamneen du'aan ishiirraa gara dhugaa deemiti kan inni jiru. Yeroo kanatti maatii ishiitti dhabdee jaalallee ishiitti dhabdee laphee ishii baay'ee cabee jira waan ta'eef waaqayyo gooftaan jajjabina akka ishee laatu yaada keessan qooda fi isiniin jechuun jaaladha. Egaa jireenyi bu'aa bayii hedduu qabdi. Qorumsi akkuma bifti keenya gargarii qorumsi keenyas gargarii haa ta'uti malee isa har'aa qofa osoo hin taane isa boruu fageessinee ilaaluudhaan balaarraa ooluu dandeenya. Maatiin keenya maatii nu dhalanidha. Maatii gatii guddaa nutti baasanii nu guddisiidhanii waan ta'eef sagalee waaqayyootis immoo akka nuti maatii keenyaaf abboomamnu kan nu gaafatu waan ta'eef yeroo kamittiyyuu fedhiin keenya akkuma jirutti ta'ee kaayyoon keenya akkuma jirutti ta'eetiyyuu gama lachittiyuu waan hundumaa tilmaamaa yoo deemne karaa hundumaaniyyuu eebba argachuu dandeenya jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Inni guddaan har'arraa dhaabbannee boruu keenya tilmaamudha malee har'umarraa dhaabbannee gaafa waa tilmaamnu itti booddee isaatti miidhamuu dandeenya jechuudha. Gooftaan koo guddaa godhee isinaa eebbisu. Obboleettii keenyaaf yaada barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Dhuga ba'umsa yoo qabaattan mudannoo jireenyaa yoo qabaattan karaa yuutuubii keenyaa galleeffachuu dandeessu. Dhaloota barsiisa jettanii kan yaadda yoo ta'e jechuudha. Gooftaan koo guddaa godhee isinaa eebbisu. Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Lubbuun Kiristoos hin qabne Iyesuus malee jireenyi hin jiru, nagaan hin jiru, milkaa'umsi hin jiru. Jireenyi addunyaa kanaa burjaaja'ummaa hedduu keessa jira. Akkuma argaa jirtan balaa garaagaraatiin waan garaagaraatiin addunyaan kun sokkaati. Biyyi lafaa kun badaati kan ishiin jirtu. Kanaafiyyuu immoo waaqayyo gooftaan ammayyuu balballi araarasaa banaadha waan ta'eef lubbuu kee karaa beekamuuf karaa hin beekamneen dabarsitee bineensatti hin laatin. Obboleettii kiyyaa karaa baay'eedhaan wangeela dhageessaa, karaa baay'eedhaan dubbii waaqayyoo cabsee kara kee dhufaa jira waan ta'eef waaqayyo isa si uume isa si tolcheedha waan ta'eef yaada kee qalbii kee wantoota garaagaraatirraa kaasii kara dubbii waaqayyootti deebi'ii siin jedha. Waaqayyo si jaalata. Siif lubbuusaa dabarsee laate, siif dhiigasaa qulqulluu dhangalaase waan ta'eef Iyesuus Kiristoosiif fayyisaa lubbuu keetii godhadhu, fudhadhu, jireenya bara baraa argadhu siin jira. Waaqayyo si haa eebbisu. Waldaatti dabalamuu barbaadda yoo ta'e Iyesuus Kiristoosiif fayyisaa lubbuu keetii godhattee fudhachuu barbaadda yoo ta'e karaa keessaa nu dubbisi. Akkasumas dhuga ba'umsaa fi mudannoo jireenyaa yoo qabaattan karaa keessaa nu dubbisa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Obboloonni maatii naaf taatan baay'ee galatooma. Obboloonni maatii naaf hin taane immoo maatii naaf taataniin jira. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama.